jenne muyattiin illee diqqoo isii diktaatorummaatu jira gara muyyattiitiin illee sii galee. Jeetichi dubrummaa irraa balleessanii bar mooraal kaasaa jettiin sisiin galu bar faaraa mucattii. Durbummaa balleesse durbummaa isii mooraal kaasaa gaafachuu mirga guutuu qabdii bar rakkoo hin qabu jedhanii bar sanillee fudhatanii darasoonni. Ammoo jiddumaanuu kasi gaafadhu waanin. Sheekonni sila gizee nuti nikaa waliin nu ulfaan nikaa hiikuun hin taatu jettu gizee jiraa hin taanjaani. Jarre hadiisa rabbii himti malee waa amala ofii himti talabti baddeenu jara. Warra tadarrabuun tokko faabar. Sanii miti bar ulfaan illee nikaa hiikanii osoo dudditti jirullee nikaa hiikanii ni fowwab alla waffa maakillo qalbi saabiriin jedhani bar. Maan gaafatirre ati gizee jara asirra teettu abaazarri faa sultaani faa. Ni taayere abaazar wanni sheekonni goote hundi ni taayere. La wanni akkasiin jiru. Mucattiin maal ta'etti akkami miidiyaarra dhufte? Muyyattii dubbachuu hin dandeenye bar muyyattii waan takka sin jedha Museenaa jedha Museenaanuu isii bira ni haasofte muyyattiin bar waa takka dachii argee dhagee waan takka muyyattii obboleettitu waasanuyyuu jalaa haasaya malee muyyattii waan takka quban qabdu. Muyyattiin ana mana barumsaatiin na fuudhe waggaa 15 na fuudhe ilmoo walit dhallee ilmoo na dhalcheetiin lafa nagatee gara barbaade deema ji'aan birrii 5,000 akkam naa kenna. Gatii kana ta'eefi an tokkoffaa hamileen kiyya na cabeera lammaffaa ammoo barnoota kan kooti deebi'ee bakka hiriyoonni kan koo gayan gayuu barbaada. Gatii kana ta'eefi anillee isan barbaadu innillee nan barbaadu. Egalee nan barbaadu waliin barbaadnu waan ta'eef daa'ima ofii bakka barbaade kaayee fuudhee haa guddifatu jetti. Inni ammoo amma biyya keessa hin jiru rakkoon qabu daa'ima kiyyarraa fuudha nan guddifadha ammatti biyya keessa hin jiru gizee dhufe biyya galetti daa'imarraa fuudha. Hagasi waan barbaachisu hundaa nan godhaa fi dabaleellee nan kennaa fi jedha inni. Isiin ammoo yoo barbaachisaa ta'e ammaayyuu namatti haa kennitu. An biyya keessa hin jiru waan ta'eef yennaan lakkii dhuftee algama gaafa duraa irratti ilmoo waliin arganne san gubbatti achuma dhuftee fudhachuu qabda ilmoo san ta'e jetti. Ilmoon algarraan buune eegammaa? Hin buune bakkuma gaafa duraa itti arganne sanitti achumatti walitti kennuu qabnaa jetti. Amma waa'ee nama dhiirri rabbii beekullee dubbachuun jaahila akka kennaa kanarraan ta'u jedha lafaa ta'e. Akka qaatti mootu harka 199 namni akka sheekotaa dubartii miidhu ilmaan ofii miidhu hin jiru jedhu kuni homa ollaa keenyatti illee gamaa gamanatti illee arginu jedhu. Yaa sun shakkii malee. Alaa kullee ala amma dubartii mucattillee xiqqoo jallina dhiibbaa hima qabdi haasaa isii keessatti akka dhageeffadhetti haa ta'u mootuu masruufni 5,000 jedhan kun illee ta'e gabii miti. Oma feete illee ta'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma namni hin salaattu jedhee sababaa isiin hin salaanneef jaartii gadhiisu sheekotii ammaa sana keessa waan jirutti hin fakkaatu ta'uu fi difoo olii gadde magizee isii hin salaanne ga'uyyuu manattuu nyaatu quban qabu suni intalli takka wal ta'u maqaa nama rakkaa. Nuusaa biraati malee waan salaatuu fi salaatuu dhabuu natti hin fakkaatu. Viidiyoo muramte arge. Yaa anillee viidiyoo arge viidiyoo salaatuu diddee minaamina waan akkas jedhu san hin qaraatu salaatuu jedhu. Namni aguma nama boxobboxee nama quufee ka'een salaattuu saniif dhiisee ayyirii biraa namarratti qabullee sagalee qaba birree qaba jedhee gaarii miti. Sheekota kenna isin jaalanna hiriyyallee intala tanan beeynu isin beeyna garuu kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'anii waan akkanallee haasaa keessatti osoo qusattanii jechuudhumaaf egaa dhugaan dhugaadha maal qabrii qabna. Intala bikiraan sitti dhufte kabajaan sitti dhufte daa'imummaan umrii 15 sitti dhufte osoo hin ballagin osoo soomaa fi salaannu ittiin ballagin sitti dhufte sittu karaan taane irratti guddifne masiin jira namni taa'ee silaalu ka fageessee yaadu jechuu yaa sheeka. Kanaaf waan akkasii kun haasawaa miti gursummeetti miti namitti hin tuntaati fuute daa'ima xiqqoo mana barumsatti fuute jedhanii kunoo akkanumatti haaluma kanaan taragagganii alaa kulli haali idda jira kaa isinillee yookaan yoo himtan nuti oolma isinirraa dhageenne isinitti achi himuu hin barbaannu bultiin teessan eegaa miidiyaarra baate hundaafuu yoo as jala jiraattan amma akki ta'uu qabu qaayidaan akkamii
haga gaafa iddaan irraa dhumuuti sheetichi jaartii ofii haadha ilmoo isaa masruufu dhugaan amma gamana qabaa osoo hin taane masruufu sun immootu haala ekonomii isaa irratti hundaa nama tolattuyyuu harka qal'eessaa ji'ajjisiisu wanni inni jaartii isaatiif ilmoo isaa beelessuuf hin jiru jaran dhugaa yoo dubbatu. Dhuguma isinitti maana rabbiin nama jaachifamee nama jiraachisu hin jiru. Ani mucattiin beeku jarri lamaan hiriyoota kiyya hin beekalle yani natti dhiyaatani. Ishee keessattuu hiriyyaan isaa saahiba nafseeti. Inna wanni osoo ati jirtu osoo humna qabdu osoo kormaatti fuutaatu ilmoon keetiif jaartiin ta'e beeroftuuf hin jiru. Namni kun yoo qajeele ilmoollee nama guddisuuf sarratanyaa qaxaree fi jaartii isallee nama barsiifatuu danda'u. Ma miskin isa gadi meeqatu ijoollee jaartii fi ilmoollee qaraasifata barsiifata jira abbo. Wanno jalli numa malee. Kanaafi mucattiin daa'ima humna qaba jettanii itti roorrisina. Masruufa gahaa godhaa fi haga iddaan irraa dhumu iddaa booda yoo waliin barbaanne mootu wanni waraana ajanyee Adaama maarree ta'e jiru achiraan loqodatti ummatuma keenya kasi komando kanatti fakkaata. Ummanni ummata aadaa fi safuu qabu manguddoo gandaattu jira manguddoo biyyaattu jira jaarsummaan mahaarii fi waan barbaachisu addaan qoodamanii ilmoollee fudhate eegasiin guddisuu hin dandeenye akkasitti nikaa irraa buusee ilmoo afuratu malee asirraa wanni wal boochisanii wanni jirutti hin fakkaatu akka dhugaatti yoo dubbanne wanni Adaamaniif kaloofti Finfinneeniif fagaatti warri hin fagaata yeroo hin jiru. Ummanni ummata barmaaltu jira beekta asli jidduu isaatiif isaan lamaaniittuyyuu nama dibbeetu maaru jira dibbee guddaa argitee ka warra moolidaa ka duriisan isallee kagastii galchu ka biraati kagastii irraa buusu ka biraati mucayyoollee ka itti dubbatu ka biraati ka wanni jiru ka biraati Adafate Dr. Asli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mucayyoni tawfiitiifuu dubbatachuu hin dandeessu. Mucayyoo baay'ee miskiina. Jecha gabaabaa tokko isiniin jedhamee fachu. Ana amma dubbii tana awwalarraa amma haati faaxillee quban qabdu haga reefullee si jala ture quban qabdu nu awwalarraa haga mucayyoollee haga dhumaa wajjin jirra. Laala dubbiin baga rabbi Dr. Asli siifite. Sila seenaa wanni ta'e laal yoo quuxa'ullee taate yoo firoomallee taate saahibummallee yoo taate ganda tokko anaaf sultaan jechuu garuu aanaa kiyya jedhee natti aana jedhee natti aara jedhee maslahaa wahiitiif dantaa wahiitiif yoo dhugaa jallifne hin taatu laal obboleettii tiyya attillee dubartiidha 5,000 kennee 5,000 mucayyoon tu waggaa tokkoo fi baatii 9 sila fachuu dubartiin tun hin dalagattu haadhaan qabdu maal uffattee jiraatti mee uffata mucaa gayamoo baambarsii gayamoo 5,000 wallahi yoo ka dhugaa jiraattaati ati dubartiimi wallahi na bochise maaliif calliftee tumaan dhageeffatta 5,000 siyaa kennu maal jettu mucayyoo waan akkam beekta waggaa 15 mana madrasaa keessa ta'ammoo duruma 5,000 kennaa bihee dargennaan 5,000 bari daa'imaa immoo maal gootii jedhe laani mallaqa haganaa kennu jedhee miskiina wajjin dhaabachuu qabna malee ani aanumaa fi zaroomaaf ani waa'ee mallaqa murteessine Ahmad waa'ee mallaqa murteessine jaala isaati jaalli ana akka jedhe jaalli sultaanillee ana jaala namni jaala godhatillee garuu dhugaa wajjin dhaabanna malee jaalummaa fi zarooma wajjin dhaabachuun hin taatu haadhaan qabdu mee obboleettiiti jalaal ati uffata qabdan beekta mee mucattiin tun fincaan ofirratti fincoosiftee mucaa tana waggaa tokkoo fi baatii 9 5,000 saniin daara baatimu eenyu daara isii baachisame mee maal nyaattisiin haadha abbaan haati bira jiraattee haadha isii biraa waan nyaattu haadhaan qabdu takka jedhe kaasaa kama isiin jette wallahi osoo ani isa taate mucayyoo tana 100 amma galchaaf jechuu osoo isa taate malabbo ilmoo qabna bar afachuu mee ilmoo ta'e hin beekta asliileen ilmoo qaba ilmoo akkamitti fuudhanii tuma itti kennanii ganda wayii kaan nama jetti mucaati fuudhee namatti hin kenna haati hin kenniti jettanii akkamitti kenniti achitti amma osoo arra guyyaa irraa mucayyoon tun daara waan uffattu hin qabdu qaama isii qullaa jira daaran baane waggaa tokkoof baatii 9 haadhaan qabdu mana namaarra deemtee ilmoo san qabattee deemti waan feetee isiin haa taatu kana kaasaayyuu jechuun mucayyoo tana jechuun mooraalii isiitu dhahamee ka haadhaan qabne osoo haadha qabaatte haadha sanitti irkatti abbaan niitii biraa qaba mana namaarra deemtee jiraatti mana obboleettee jiraatti takka jedhu yoo dhugaa taate yoo haqa taate ani mataa kiyya kunoo
osoo qamadii illee gurguradhe wallahi hin ergaaf jedhee amma kun amma an qamadii na ergi jedhaan ture ganamarraa jechuudha. Nama gargaaramuu qabu nama waan feetee isin haa taatu wallahi waa takka hin taane mucayyoon fakkeenna mucayyoo waggaa 15ti. Inshaar mun diqaalaan dandeenye mana madrasaa keessaa dhaqanii bakka quraanaatti nikaa itti godhanii sheekotiin dhaqxee fuute. Abboo akkasitti dhugaa jirtu amma kijiman taane osoo ana taate Ahmadiin taate inshallah diidama haa heerumtu ilmootiya qabdiimi haadha ilmootiyaatimi dubbiin dubbitan araarsitu amma hoo daaran bayi waan nyaattu hin qabdu mucaan baambarsi ofirraa hin qabdu shiita ciccitaa obboleeyyan kenniteef irra jiraatti haqa namaa tokko waggaa tokko baatii 9 kanama dubbachuun dirqama ta'e yoo gadhiisanillee mucayyoo tana mahrii qabdi abbo mahrii isiituun kenne mahrii uffata ofiituu bakka saniyyuu fudhattee hin qabdu. Kanallee dubbachuun haqa taati ani isarratti dubbataan jiru nama biraatiyyuun kennaa dubartii 50 dhugaadhaan gargaara yookaan manni haa gargaaru asliin fa'allee haa gargaaru mucayyoo waan nyaattee bultuun qabne uffata ofirraa hin qabne haadha qabaattee haati sun sila waan feete haa taatuun sattaramti wanni isii miidhe takkuffaa dandeettee dubbattee hin qabdu humna hin qabdu yatiima abboo rabbi sodaadhati akkasitti haqa dubbanna anamma saahibummaatti dhabee dhugaa tana dubbachuu naa wayya natti aara hin beeka'ee dhugaa wajjin dhaabadha malee rabbiin guyyaa qiyaamaa dhiisu wanni saahibummaa fi jaallaa fi aanuma wajjin dhaabachuun gaarii miti dhugaa jirtu dubbadhaa gara taatanii afaan dandeettiin qabdanii namarraa hin mormitan jedhe guyyaa qiyaamaan ammoo namni qaruutumaan nama afaan nama ukkaamsuudhaan dhugaa ukkaamsuudhaan homaan beektu baadiyaa isiin dandeetteen dubbattu afa collummaadhaan bira utaaluun danda'e rabbiin bira ammoo taruun danda'e yoo wallahi rabbi acha dubbadhe hin beeka akka waa hedduu sultaan akka waa heddullee naatee waa bu'aa guddaan akka narraa dhaabattullee hin beeka. Nama mallaqallee na gargaaru nu wajjin dhaabatu jaala kiyya fira kiyya nama ganda tokkooti ganda kenna waa hedduun akka miidhamuun beeka garuu miidhaan guyyaa qiyaamaa sultaaniin guyyaa qiyaamaa irraa hin baasu jechuudha yoo irra jallise mucayyoon tun kun arsiilitaati inni ganda kenna hin beeknu kun zuwaayyu gara zuwaay kana isiin takka jedhe garuu aanumaa fi ollooman yoo karra dhaabadhu taate rabbiin dura maal jedhee dhaabadha hin ta'u Tima, yo xiqqaate lama amma galchuu fi qaba. Haasaa. Mee jalli jabba malli kee kabajaan qabu maa gannu buusan abba. Lon ilu shaabarni torkiidha malee namni si darbuun jiru wallahi billahi indee akkamitti maal jechuudha. Ajaa'iba neetworkiin kiyya 5G bira taree 7G ta'e kamitti nagarrame garuu itti fufa. Wallahi torkiidha. Amma jarri salaateen namaaf asarama akkuma faayidaa isaatti. Maal beekne kota jireedha wallahi akkas jira rabbi agatti gisee ilmoon buutu wajji bu'aaya. Akkamitti abboo kitaaba haara wagaa kun quraanni kana moo kabiraatu waa moo akkuma fedhan fassaratan tole jedhiin. Waan ustaadonni kenna jette kan maal jenna nuti abaazarri jedhee bar. Ustaad abaazarri jedhee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal ni kaadha faataati moo maaltu jira? Kaadha faatee rakkatta gaani miirri dhiiraa qabu na keessa badee maali miirri na keessa doya. Maali boona gaamti? Maaltu maal ta'e? Asbeemi. Isa abboo jaartii nama guddaa viidiyoon baatu. Maaliifuu? Sultaan kun jala jira galchaa kaadha faatee maali? Kamaan abaazarrii fi sultaan harkayrii hiriyoota kiyya bakka ati dhugaa qabdutti jarri yoo obboleewwaniif abbaa kiyya ta'anan si bira dhaabadha wallahi hin sobu akka uummata kaarii irra qaqqabaa maal hin beeku. Doonti weeri dhaggeeffadhu amma na dhagahi. Yennu maqaan isii maal sirbitii yaa Sumayyaadha maqaan isiidha. sirbituu jira maqaanuu maqaa jaartii sheekatiif jaayee. Sirbituu maqaa obboleettiiti. Obboleetti. Ayyee akkana godhi Sumayyaa dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti atiif abbaan kee maalirra wal loltan? Maaltu miidiyaa irra si baase? Gosan qabdu, abbaan qabdu, abbeeraan qabdu, ollaan hin jirani, miizonni hin jirani, hiriyoonni abbaa manaa keetii hin jirani. Rakkoon kana hunda guddatee miidiyaa irra si fide ati jaartii nama guddaati. Maalinni lammata miidhaan kee maali? Takkaan himadhu.
jalqaba lola takkan qabnu fidee manatti na deebisee deemuun ala inni lammataa ammoo nama jaarsota nama isatti dhiyaatu marattu himanneerra nama hundattu Sheek Khalil ka jedhamutu jira magaalaa keessatti ini matta isin nama meeqa jaartin isaa himanneen kun plural baay'inna ibsaa bar ini matte moo ini matta yoo tabirallee jiraatte akka mubaarak himan ini madhe ka en warra fira warra isatti dhiyaatutti himatte eshi furmaata dhabde abbaan isaa osoo amriin ta'in isaanittis bilbilee itti himeera inni abbaan qabu ati haadhan qabdu Rabbi jannataa godhu hayye warra isa dhiyaatutti himattee dadhabnaan miidiyaa irra baate ree ammati rakkoo miidiyaa irra si baase maaliin rakkoo miidiyaa irra dhagaba dhagaba dubbisi gurshaa jira dubbadhu dhugama qabdu dubbadhu jecha namaa dhiisi miidhama kee waan rakkatte himadhu miidhaan kiyya ulfa jalamaa fidee barri afotti na buusee na biraa deemi achi booda immoo akkamit jirta ulfa isa wajjin rakkatteetti moo hin rakkanne akkamit jirta jedhee gaaf takka na laalee hin beeku ulfa isa wajjin dhibamee akka malee rakkadhee wanta kana gargaaree hin beeku da'eeyyuu kadhaa lufteen ji'a lamaan ji'a sadiin akkasitti na erga gaafitti tole ji'a lamaan ji'a sadiin kadhadhee isaayyuu okay ilmo iyyuu maatii keessatti deette ati isaa wajjin hagam teettan akkamitti wal fuutanii hagam wajjin turtan mana tokko keessa ji'a 8 waliin turre okay gaaf dura haadha mafabbatu nikaa isinii godhe moo nikaa ya'imoo kana haadhumaaf abbatu nikaa nu godhe maatimaan okay baatii 8 waliin turtanii akka baatii 8tti waluun agarreeyyu jechuun ilmoo isaa ofii inni ijaan argeeyyuu beeku gaaf takka diimtu gurraatti isiyyuu hin beeku ayyee galatoon dhageettan ka ustaada isinillee dhageettanii sultaan alkairillee as keessa jira hiriyoonni isallee warri akka Heydar faa warri akka Ahmad faa namoonni itti dhiyaattanii fi anillee dhageenne sultaanii kiyyaa maali rakkoon kee baatii 8 qofa wajjin jiraattanii haadha manaa keetiin adda si baasee Finfinne masan keessatti osoo nama kamii ooluu humna qabdu osoo nama kamii ooluu iyyuu miskiina gargaartu osoo kakaaba rabbi jala dhaquu dhaabateeyyuu birri keetiin geessitu rakkoon kana hunda si godhee ilmoo kee arguu si dhogge haadha manaa kee baatii 8 qofatti addaan si baase balbala jalatti konkolaataan si buusee irraa si fageesse maahin Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu galatooma ulfaadha hundi keessanuu akkuma ilmi namaa rabbiin badhee miidiyaa kanarratti walitti fide isa fagoo jirullee kaleessee isa kaluu jirullee walitti dhiyeessee akkasuma hirellee walitti nu fidde gaafa jalqaba walit dhufnu ani imo maalii ka jettanillee wallahi billahi silki kiyarra imoon qabu alhamdulillah namoonni hedduu isinlee jette bara dumaan baafatu zamana kana imolleen haadha abbaa dubartii taa'ee ani nama imo irrattillee qaraasisuu miti imo maayyuun qabu application imo sanuu silki kiyarra hin jiru wallahi billahi namni dhaga'uu fi warra sheekoti imo jedhanii waan nu arrabsaniifi asumaan ergaadha mucattiin qulqulleessite goraa keessa hin jirtan eeshi dubbadha sirnumaani wal argine guyyaa itti aanu akkuma nama tokko wala janaajana wala jinnilleen hin jiru sanilleen hawbadha takka bilbileef hin beeku wal argine siita naataata eeyye agas gaafa nikaa qofa ayne rabbi waliin nu fide galleen haa ta'u ammoo mucayyoo tana nama hamtullee miti ani miidiyaa irratti illee maqaa isii balleessuu hin barbaadu haadha qabaa obboleettii qabaa
yookiin isirra arraba qabaadhe yookiin isirra nama biratti of jaalachiisuuf jecha wanni hamtu isirra kaa'ullee hin jiru haa ta'u gaafa fuudhee galuun irraa nama dhukkubsattuu turte ni beekamaatillee yeroo dhukkubsattuu isiniin jedhu kana nama akka nama sihiriin itti dalagamee falfalli wanti garagaraa itti dalagamee maatiin rakkoo akkanaa qabdii duraan jennaan ni qabdii naan jedhan yaala isiif barbaachisu mana yaalaa geessee mana aadaa geessee even Finfinnee keessaa bahee hanga Adaamatitti ni beeytisillee waan rabbillee argu anis argu yaala isii yoo xiqqaate ji'a 3 ol waliin dadhabee namni shahara al-asalii miti shahara al-azaabin dhandhamee jecha dhugaa garatu dhugaa kanaaf erga isiin fayyitee jette wanti hin fayyine tokko jira amalli fayyuu hin danda'u akhlaaqni fayyuu hin danda'u akkasuma mu'amalaan nama waliin jireenyi waan namaaf bitan osoo hin ta'in yookiin yaalan marfeen namaa kennanii miti sanbultii haadha fi abbaa waliin jiru qofatu beeka maatii waliin jiraatee arge qofatu beeka kana arguuf deemu qofatu beeka san ani akka itti dabarse ji'a 8 akka itti waliin turre jechuu yoo xiqqaate ji'a 3 ol dhukkubsatte akira rabbi fayyise wanni hin fayyine amaloonni tokko wal dhabbiin numa jira hin beeytanii isin kana waan miidiyaa irratti haasanii miti waan ta'eef achi baase filannoo isii gorse obboleettii kiyya anaaf ati haadha mana kiyya anaaf ati haadha kiyya anaaf ani abbaa keeti obboleessa keeti waa hunda keeti har'a abbaa haatiif obboleessi keellee ana jedhe kuno gaafadha gorse oduu namaa dhageette jiruu keettu bada bultii har'a addaan si baasan kana bor itti seenufta seenan nadaamadha lal akka ani bar amma arraba mi'aaf isinitti himaan jiru akka isinii galuufi jedheeni gorse yeroo gorsu kana obboleettii itti yaamee gorsite isiin amma asirra haasoftutu mataan isii dhuftee gorsite akkasuma obboleettiin birallee jirti gorsite bira kaayee mee yoo wayyuu itti dhagahame jedhee yeroo hedduu waan hin gala jettuuf jecha achi abbeeralleen dhufee gorsee dadhabee akkasuma abbattillee bilbilee gorsee namni hundi gorsee akhira waan godhu dhabee mucayyoon tun harkatti ufajjeefte daa'imallee ta'uu mala waa hedduu namni illee itti fakkeessu mala jedhee fuudhee osoo mana isii osoo ankabaa qabu naamusaan osoo isiin zollumin osoo isiin miidhin namni walitti bu'uu nima jira yeroo namarra tarte waallee namaan jechuun nama jira suni aadi jechuun akka nama ani caccabsee gaggabsee yookiin dararee azaaba keessa isii galchee itti ilaaluun qabdan obboleeyyan kiyya akhira fuudhee galu malee naan jette taa'i jedheen guyyaa 2 moo 3 kadhe guyyaa 3 irratti wallahi rabbi quraana buuse kadhe fuudhee manaan gahee ufin ajjeesin jedhe hatta nabbatti dawwalee galu malee jette yenna maal galti kuno dhagaane waraaba fi sagalee kana biraan gahe maal galti dhuftee na bira mana kiyya galtee laga sanitti isii darbanaan jedhe abbo makiinaa jala aseentii obarbaadu inka jibara jecha kiyyaaf kibara garuu inka jibara wanta abbaa kiyyattillee him obboleetti kiyyattis abbeeraa kiyyattis hin himne astaghfirullah wa atubu ilayh inki jibini dhiisi amma asirra waliin lollu duraanuu wal lollee hingaa خلاص dinka obboleetti kiyya abbaa kiyyatti ati nama guddaa wanta hin taane hin la dhiisi wallahi billahi bilbila ana haasa'ee dhuftee jirte obboleettiin isii abbeeran isii dhufee jira manatti gorsanii jira obboleettii waliin itti hima abbaa barbaadanitti fida isaan ani immoo miidiyaa kanarra dhufee haasa'uun barbaadu asli kabaje keetiif Ahmad Bosona Baale wasarrii'uu nabe maal narraa qaba Ahmad Bosona Baale isatu muudhe isa mujrima hin beeka duraan yoo nabeetti ana beeyta malee maalummaa kiyya baagiraawundi kiyya hin beeku Ahmad Bosona Baale guyyaa takka moo lama waliin deeme wallahi billahi isan beeku waliin nyaadhee dhugee guyyaa takka moo lama sani achi wanni inni asirratti fakkeessu hin kijiba uummata takka narraa hin qabu maa namni guddaan agana goo kijibu of fakkeessu kalee waan naan jedhe laal aslii dhagayi viidiyoo kana waraaba kalee waan inni naan jedhe achi dhaqee jara bira akkamii akkana godha akkamii obboleettii nama akkana godha jedha ana bira dhufee maal jedha galgala gastetti bar mucaan kun hojiirra waan jiruuf hojii kana harkatti balleessuuf taansee iyyuu se'een jedhe miidiyaa irratti immoo afaan lama haasa'in namni guddaan agana ga'u dhiisa walaa Ahmad illee narraa dhiisa walaa nama birallee dhiisa walaa Haydar illee si dubbataa dhiisa walaa Abaazar illee si dubbataa dhiisa khalaas ani mucattii tana fuudhee kabajaan akkan duune akkana jalatti miidhamne fuudhee galche
نانتاني والإنتاني إيه قلت نكاح يصير رابوس نكاحني أك شريعات تبى بربادني هما رسالة انتهى بريستة على هيا وإرجتة أفهم إنجتني جارتي كنا قبل رادة كان نبوا أوسا هimbu'a nikaahni xallaqtu yoo jetteen gaafa isiin deette iddaan isii dhumate akkuma gisee nikaah hin qabne xalaaqa iddaa eeggattu xurii laguu isii eeggattu bakka san gaafa isiin deettirra irraa bu'e isiin haraama alayya isiin anarratti haraama haadhaa miti waa tokko keessa hin jiru bid'aallee miti waan numaani nu rakkisaa turtarreen buu jettanii ani si rakkisee asli ani si rakkisee ani jechuudha quraanni fi hadiisni qaraatan tokko moo garagara gaafa keessanii allaqsuma takkaan bu'ee gaafa durriyyeen immootu wal hiitu iddaan baatii sadi afur aga waggaa nutti deddeebisaa ooltan maal inni garagara amantii garagara qabna. Sannama si gaafate sannama akkasiin jedhe gaafadhu ani immoo waan si na gaafadhu ka beeku sii deebisa kan beekne nama biraa gaafatta suni akkasi buuse nikaa isiin amma narratti haraama walumaa galatti achi booda eega daa'imtiis gaafa dhala deessullee hin dahaa jirti naan jenna himan hayyee rabbi nagaa naa eeku jedhe du'aayii godhee fi birri yaala isii barbaachisu erge akkasii asillee gargaaraa jira riisitiin ji'a kana dura gaafa 26 ergeefii jira yoo barbaadu. Ustaaza jedhama allaqtuu kana osoo isiin garaa qabdu jettanii nimi. Ilmoo isiin garaa qabdu gisee namni abbaan manaa tokko haadha manaa xalaaqe ilmoon garaa sun ka'e nuti. Kama kiyya maali ilmoo maraamaree keesse ilmi kiyya. Osoo hayti teessan lama isin hin geenne xalaaquu kana sheeka jinni baasu waan kana walitti araan. Ilmuma waliin bu'e gaafa inni bu'e xalaaqni illee walumaa gadi bu'e. Sheeka gaafannaa shee Hamza. Waan isaa jiran kana dhageettanii dalila nu godha. Baay'atan. Yoo barbaadan ammallee kun xallaqtu. Abacha kenni amma isinii Ustaaz Hamzaadha gaafin kun. Tokkoffaa Ustaaz Hamzaa yeroo baay'ee isinii fi sheekota hedduurraallee akka dhaga'utti ni kenni aareen hin bu'uu jettan taakka lammata jaartii takka abbaan manaa gisee gadhiisu haga baatii sadii aytinginatti fakkaata moo baatii wayii turaa yoo gaabbiin faa jiraatanii akkasitti bu'aa jettan. Amma sulxaanin kenna miirumaan warratti geessee xallaqtu inni biraa deeme ni kenni bu'ee jedhaara aariini. Waan kana shari'aan wal bira qabaa laalaa tokkoffaa intalli tunillee andadhee jira. Amma nuti akka sabaatti akka obbolmaa dubbanna malee osoo akka seeratti biyya faranjii faa jiraate yakka kun yakka waggaa 20 umrii guutuu hidhamuun mala. As gaddidoo madfar jedhama kun amma maaliif ilmoo waggaa 18 gadi waan isin jaalattan san irraa fudhatanii ilmoo itti dhalchanii ammallee ilmoo wajjin rakkisuun akka seera faranjiitti akka amantiitti deemna nuti amma akka aadaa Oromooti fi akka amantiitti deemna. Ni kenni aariidhaan buusan kun isaayyuu namni waa beeku aariidhaan buusu kuni hitta yaame akkamiin laala sheeticha dabarsine qaama manguddummaa namni aare garma ofii fedhutti kataalii rabbi lakki ani yeroo sanitti asirreessituu fatwaan hin bada waan ta'eef amma wanni tare ani wanni jedheef gisee sanitti irraa ni ikli turee haatas gabboobsu jedhee eegee jijjiiramti har'a wayyaa qabdi jedhee miseejjiin na rakkifte arrabaan narra deemte waan namni ammallee ofiin hin haasoftu mucayyoon tun daa'ima. Maal isin eessatti eeyidan kun ilmoo ofiitu argeen beekuu diimaa gurraachaa jedhaa jirtu mucattiin isinirratti argitanii beeytan isin ilmoo keessan kan. Bilbilaan wal quba qabna. Eka argitanii beeytanii mire. Wal dubbisna siigalee kanaaf ani gisee sanitti jarjira sanitti aarii sanillee xallaqtu hin jenneen akka eega aarii keessaa bahe eega miira keessaa bahe ol qabee gaqqabe gallaalee ammallee. Haadha duniyaa boru akiraan sobi sulxaanii kiyya wallaa ani mucattillee hin beekuu si beeka malee garuu. La ani maal soba asli ani sobu abadan. Wallahi sobu ma namni na nyaachisu illee. Sheeka dubbii tana walitti araarte amma carraa sheekanii bakka dubbii darbe rakkoon hin jiru. Yeroo qarshii barbaadu qofa ka dubbisu. Arrabsee illee Kala Sumayya qoy. Sheeka dubbii tana wali araarsaa dubbii sulxaan jedhu kana walitti araarsaanu. Fatwa. Fatwa itti jalqaba irratti dubbiin agabaa sallallahu alaihi wasallam yeroo tokko Sumayya cufaadha sintiin. Charjira kai irraa fagaate. Maabiraatiin bakka hin jiru rakkoo. Yoo chaajii si cufellee rakkoon qabu akka ta'e irraa si fuuna ishee si gadin dhiibnu rakkoon qabu dhageeffadhu gati. Hayyee. Ashi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathun jiran wanni sadi qoosaan saallee dhugaadha dhugaan saallee dhugaa jiran.
النكاح والطلاق والرجعة نمنتك قوسار مان هذا مناكي يشيك يوجد سيقول نكان الرابو يجرى قوسين جرى فاجهين جرى كالدين جرى أيسرا بويرا توك لما فا قوسار مان أصلين فكينيا فانتلسا نومتوكو نكاسي قدين جرى مهاري كارشيان جرى يوجد قوسار مان gurbaan qeebaltu jennaan allaka nikaan godhamee jira jaartii isaati harka qabatee fudhachuu danda'a jechuudha. Lama sadaffaan haadha manaa isaa kan hiikee jiru tokko rajaatu sideeffadhee yoo jedheen qoosaadumaan deebiteeti jaartii isaati. Asirratti namni haadha manaa ofii